Yoo yaashamaa akkam jirtu kun YouTube channel boonsaa addisuu guuteetti haaraa yoo taatan subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamaa viidiyoowwan yeroo yerootti dabarsuun akka dafanii isin gaaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Pasterin Keeniyaa ulfa dinqisiisaa uumeera yookaan raajiidhaan dhaabduuf yookaan maseentuuf ulfa uumuu hin danda'achuun beekamu himannaa daa'imman hatee daldaluu yookaan seeraan ala daddabarsaa jedhu irratti dhiyaate irraa bilisa ba'e. Dureewwan Ortodoksii naannoo Tigraayitti argaman waannaa qulqulluu Sinoodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa diduun eepiskooposota filachuu beeksisani. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaa imalaa ture irratti dhaqqabeen haadhaaf ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuun dhabuu poolisiin hime. Paasteriin maqaan isaa Gilbardayaa jedhamuu fi nama falmisiisaa akka ta'etti beekamu kun lallaba karaa TVtiin dabarsuun beekama ture. Akka ittiin himatame kanarraa bilisa kan jedhame ammoo ragaa gahaa ta'e dhibuu isaarraa kan ka'edha. Namni kun waggoota 20 dura daa'imman 5 hateera jedhamee ture kan himatame yaa ta'u malee abbaan alangaa Paaster Gilbardayaa daa'imman 5 hatii isaaf ragaa dhiyeessuu hin dandeenye jedheera manni murii Keeniyaa. Akka himanni irratti dhiyaate turetti namni kun daa'imman 5 hatee dubartoota ulfaa'uu dhaban rakkataniif kennee ture. Namni paasteridhaa ofiin jedhu kun waggoota 10 oliif bilisa akka ta'e falmachaa ture kun 2017 keessa UK irraa qabamee gara Keeniyaa geeffame. Waa'ee amala Mister Daa'aa ilaalchisuun yaaddoo fi shakkiin kan dhalate bara 2004 keessa wayita inni waldaa Kiristaanaa London keessatti banatee gaggeessaa jirutti ture. Akka qorannoo BBC'tti dubartoonni ulfaa'uu hin dandeenye waldaa Kiristaanaa Gilbert Daa'aa kan Beekham London kibba bahaatti argamutti waaqeffatan akka ijoollee dinqii garraachii Miracle Babies argachuu danda'an itti himamee ture. Haa ta'u malee ijoolleen jedhaman garuu magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobiitti kiliinikoota xixiqqoo daandiirraa maqanii gola keessa jiran keessatti dhalatan. Abbaan alangaa akka jedhetti daa'imman kunneen maatii hiyyeeyyii Keeniyaarraa hataman. Mister Daa'aan booda gara Scotland deemuun bara 2006 keessa ajaja akka seera idil addunyaatti bakka argametti haa qabamu jedhu Keeniyaan baasteen hordofee magaalaa Eden Birahaa keessatti qabame. Dhaddachaa wiixata taa'ame irratti abbaan seeraa Roobson Deekii abbaa alangaa ragaa quubsaa ta'e dhiyeessuun hin dandeenye jedhe. Mister Daa'aan mana murtii keessaa ala bahee akka deeggartoonni isaa gammachuun itti cookanitti bakka warra mana hidhaa keessatti isa arguu barbaadaniif dhiifama gochuu dubbate. Ani arrabaa kana fakkaatu waanjoo qolee koo irratti fe'ame kanarraa bilisa ba'eera. Kabajaan qabuu na jalaa balleesseera jechuun riippoortarootatti dubbate. Akka waan ani hattuu daa'imman ta'etti qaa na balleessuun gaddisiisaadha jedhee itti dabaluun amma bilisa ta'uu kootti nan galateeffadha. Amma ergama kiyya Yesuus lafa kanarratti natti kennetti ufsiisuufan deemaa. Tarii akka gara UK'tti deebi'uu danda'u malus akeekee jira. Bara 2011 keessa warra Mister Daa'aa kan turte Maali daa'ima tokko Referral Hospital magaalaa guddoo Keeniyaa Naayiroobii keessaa hatuun hiikamtuu taatee hidhamtee ture. Dubartiin kun daa'ima hattee kanaa nan da'ee jettee turte. Dureewwan Ortodoksii naannoo Tigraayitti argaman waannaa qulqulluu Sinoodosii mana Kiristaanaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa diduun eepiskooposota filachuu beeksisani. Sirni filannoo kunis dilbata gadaamii manbara Paatriyaarkii Qulqulluu Maariyaamitti raawwachuun gabaafamee jira. Eepiskooposota 7 biyya alaatii dhufan dabalatee kaadhimamtootni 26 hirmaachuutu gabaafame. Tarkaanfiin itti aanu dureewwan amantaa kana muuduu akka ta'e ibsamee jira. Sababa waraana kaaba Itoophiyaa tureen walqabatee dureewwan amantichaa naannicha jiran dureewwan Finfinnee jiran waliin dhibdee seenanii jiru. Baatii muraasa dura immoo caasaa bulchiinsa mana lubummaa manbara Salaam Kaasaatee Biraan jedhamuun hundeessuu beeksisani. Caasaa kana qaamni olaanaa mana kiristaanichaa qulqulluu Sinoodosii beekamtii akka hin kennine ibsee jira. Sirna amantaa dilbata raawwate kanaan namoonni 101 sagalee kennuun kan filatan hogguu ta'u adeemsichi filannichaas naga qabeessaa fi hafuurawaa ture jechuun miidiyaan naannichaa televezyiinii Tigraay gabaasee jira. Yeroo adeemsi kun geggeeffamaa jirutti manni kiristaanichaa eepiskooposota 9 magaalaa Finfinneetti muudaa turte. Paatriyaarkiin mana kiristaanichaa Abuna Maatiyaas Birmaatii ofumaan of muuduu dhabamsiisuu qaba jechuun akka furamuu fi kan miidhames akka kiisamuu himan.
Kanaan alaa badii irratti badii raawwatee gochaa egeree bataskaanichaa qoruu dhaabsisuu qabna jechuun akeekkachiisan. Manni kiristaanaa hariiroo dureewwan amantaa Tigraay jiran waliin furuuf yeroo adda addaatti sochii taasisuu ibsiti. Qulqulluun Sinodoosii wayita waraanni kaaba Itoophiyaa gaggeeffamaa ture bataskaanattiin waraanni akka dhaabbatu gaafachuun ibsa baasuu dhabuu amantoota abbootii amantii fi uummata hubachuuf jajjabeessuu dhabuudhaan mufannaaf wal dhibdee uumameef dhiifama gaafatee jira. Dhiifama bataskaanattii booda jilli paatriyaarkichaan durfamuu abbootii amantaa naannicha jiran waliin wal arguuf garas imalanis isaan yaadan hin milkoofne. Abbootiin amantii naannoo Tigraay kunneen sirna kamirrattuu jila kana waliin osoo wal hin argin hafuu fi jilli kun wayita gara bataskaana naannichaa deemuu cufaa ta'uusaa paatriyaarkiin balbala irratti deebi'anii jiru. Miseensi hojii raawwachiiftuu qaama bulchiinsa dureewwan amantii naannichaa hundeessaan tokko jalqabbiin kun gaarii ta'us garuu kan barfatee fi gahaa kan hin taane jedhanii turan. Isa booda adeemsi filannoo geggeessuu kan dhagahame gama kaaniin dureen mana kiristaanichaa meelboorn Awustiraaliyaatti tajaajila bataskaana Dabra Tsiyoon Qiddis Maariyaam akka tahan kan himan abbaa Saarqa Birhaan Walda Saamu'eel torban dabree keessa gara Tigraayitti imaluuf buufata xiyyaaraa Boolee ga'anis gara Maqalee imaluuf akka dorkaman BBC'tti himanii turan. Bakka nyaataaf turtii gahaa hin jirre tursiifamuu isaanis dabalanii himanii turan. Dureen amantaa kun sirna filannoo naannoo Tigraayitti adeemsifamuuf yaadamerraa akka hin argamne barbaadantu. Hojimaata daandii qilleensichaa fayyadamuun kana tolchan jechuun shakku. Akka isaan jedhanitti gara Tigraay deemuu akka hin dandeenyeef buufata xiyyaaraa keessaa ba'anii magaalaa Finfinnee keessa turuu yookaan gara iddoo dhufan Awustiraaliyaatti akka deebi'an itti himame. Mootummaan bulchiinsa yeroo Tigraay ibsa baaseen dureen amantaa kana humnaan biyyaa baasuu cimsee balaaleffateera. Ibsa torban dabre keessa baaseen haleellaa sabummaa dhaltuu Tigraay irratti gahaa jiru itti fufee jira jedhe. Dhimma kana irratti BBC'n daandii qilleensa Itoophiyaa irraa odeeffachuuf yaalus hin milkoofne. Turtii guyyoota afuriin boodas dureen amantaa kun gara Deelii Indiyaatti akka balali'an dirqamuu isaanii himatani. Waraana Tigraayitti gaggeeffamaa tureen walqabatee bataskaana Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa fi dureewwan amantii Ortodoksii Tigraay gidduutti hariiroon hammaatee ammallee hin furamin jira. Balaa konkolaataa magaalaa Finfinnee irraa ka'ee gama kaabaa imalaa ture irratti dhaqqabeen haadhaaf ijoollee ishee 4 dabalatee namoonni 13 lubbuun dhabuu poolisiin hime. Balaan kun naannoo Oromiyaa godina Shawaa kaabaa aanaa Daagaan bakka Waraabii jedhamutti gaafa dilbataa ganama akka lakkoofsa Itoophiyaa adoolessa 9/2015 dhaqqabe. Miidhamtoonni battalatti lubbuu isaanii dhabuu qajeelchi poolisii aanaa Daagamitti abbaa adeemsa qorannoo yakkaa kan ta'an Inspektar Shimallis Boorisaa BBC'tti himanii jiru. Balaa suukkanneessaa kanaaf ka'umsa kan ta'e konkolaataa fe'umsa Finfinnee irraa Baahir Daar deemaa ture ta'uu himan. Konkolaataan xaa'oo kuntaala 500 fe'ee ture jedhan kun lafa irraan gadee ta'etti of eeggannoodhaan konkolaachisuu dhabuu dubbatan. Konkolaataan uummata baatee Finfinnee irraa gara aanaa warra Jaarsoo imalaa ture. Kanaanis konkolaataan to'annaa isaatii bahee konkolaataa 2 erga rukuteen booda konkolaataa deddeebisaa uummata irraa guutummaan guututti ba'ee jechuun BBC'tti himan. Balaa kanaan haati tokko ijoollee ishee 4 waliin lubbuu dhabdeetti. Horsiiftuu Asmaree Gosamaa kan jedhaman maatii gaafachuuf Finfinnee irraa gara magaalaa Qarree Gohaa imalaa osoo jiranii ijoollee isaanii 4 waliin lubbuun darbee jedhan Inspektar Shimallis. Gaarii Urgaa, Caalaa Urgaa, Qananiisaa Urgaa fi Miixaa Urgaa jedhamu jechuun dubbatanii jiru. Umuriin isaaniis waggaa 18, 15, 8 akkasumas waggaa 1 ta'uu himan. Namoota battalatti lubbuun isaanii dabree 13 alattis namootni 3 ammoo miidhaa qaamaa cimaaf saaxilamuun hospitaala Kuyyuutti yaalamaa jiraachuu himan. Balaa suukkanneessaa kanaan konkolaataan deddeebisaa uummata guutummaan guutuutti kan barbadaa'e ta'uu fi konkolaattota 3 irras ammoo miidhaa akka ga'e himani. Waggoota 20 caaluu poolisii ta'ee hojjedhe keessatti balaa suukkanneessaa akkanaa argee hin beeku. Reeffa miidhamtoota isaayyuu baasuuniyyuu baay'ee ulfaataa ture. Konkolaataa deddeebisaa uummataa keessaa kan turan nama 2 qofaatu hafee isaanuu miidhaa cimaa balaa baay'ee suukkanneessaadha jechuun cimina balichaa ibsan.
Inspektar Shimallis. Teessumni daandii naannichaa irraan gadee hamaa waan ta'eef waqtiin isaas waqtii roobaa ta'uu hubachuun konkolaachistoonni of eeggannoo cimaa gochuu qabu jechuunis dhaaman. Itoophiyaa keessatti baay'inni konkolaataa kan biyyoota biroo waliin yoo madaalamu gadi aanaa ta'ullee balaa yeroo yeroon qaqqabu baay'inni lubbuu namaa darbuu garuu olaanaadha. Kutaalee biyyattii adda addaa keessattis balaawwan konkolaataa suukkanneessoo ta'an lubbuu lammiilee galaafachuu oduu irraa deebiin dhaga'amudha. Balaawwan kunneen ijoollee warra ammoo kan isaan gargaaru malee hambisee jira. Itoophiyaatti giddu galeessaan guyyaatti namoonni 14 balaa tiraafikaan lubbuu yoo dhaban 31 immoo akka miidhaman biiroon nageenya tiraafikaa daandii ibsa. Akka dhaabbatichaatti akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2014 Itoophiyaatti sababii balaa tiraafikaan namoonni 3,971 ta'an lubbuu isaanii dhabanii jiru. Ragaan Koomishinii Poolisii Federaalaa akka agarsiisutti bara 2013 keessatti balaan tiraafikaa 15,000 ol qaqqabuun namoonni 4,161 du'anii jiru. Akka dhaabbata nageenya tiraafikaatti balaawwan biyyattii keessatti qaqqaban keessaa parsantii 68.3 ta'an kanneen daandii gaarii fi mijataa ta'an irratti qaqqabanidha.